Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo bareedduu ittiin isin deebee jira. Viidiyoo kana hundi keessanuu itti gammaddanii ni jaalattan jechuudha. Kan suuraa kanarratti argitan kinoo akkamitti akka hojjedhe fi maalirraa akka hojjedhe viidiyoo itti aanu wajjin ilaaltan jechuudha. Kanaafuu bu'aan isaa maaloo kan jettan ta'e rifeensa keessan kan isin jalaa jajjabaatu. Kafiixeen isaa goggogu kan caccabu kan isinirraa bubuqqa'uu fi kan isin dheerachuu didallee akka dheeressuudha jechuudha. Bu'aa baay'ee qaba. Kanaafiyyuu isa forforillee ni balleessa. Forforiin badus ni deebi'a garuu ni balleessa yeroodhaaf isin itti deddeebitanii fayyadamuu qabdan jechuudha. Kinoo baay'ee lallaafaa akkuma argitan kanattiyyuu baay'ee das nama jedha. Gara viidiyootti isin dabarsa. Akkasuma gara viidiyoo yeroo isin dabarsu warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, comment jalatti nu jajjabeessuu fi share gochuun hin dagatinaa. Afaan turaan gara viidiyootti isin dabarsa. Kinoo gara walitti nannaquutti yeroo geenye jechuudha. Walitti daddabalu avokaadoo isin barbaachisa. Toni killeedha. Killee isin barbaachisa. Muuza isin barbaachisa. Qibaatii vaatikaa kana yoo qabaattan isatti dabalatan jechuudha. Waan qabdanirra zayniti yoo qabaatan ka qabdanirra yoo san hundayyuu dhabdan olaayif olii yookiin ammoo zayitoota isa jennuun san itti dabaltan jechuudha. Kuni damma maankaa guddaa tokko itti dabaltanii amma walitti daddaballa. Amma kana walitti daddabaluuf deemna. Kan itti fayyadamtan muuza gimmaasha isaa nuus itti fayyadamtanii avokaadollee nuus itti fayyadamni. Maankaadhaan akkanatti keessaa baasattanii nuus isaatti fayyadamtanii guddaa waan ta'eef jechuudha. Akkuma argitan baay'ee guddaadha. Isin akka barbaaddattanitti keessaa guurrachuu hin dandeessanii. Ani maankaadhaan keessaa baasaa jira waan ta'eef akka barbaaddanitti keessaa baafattanii kinoo keessaa baasee jira. Killee guutuu ishiitti dabaltanii argitan killee guutuu ishiitti dabalatan jechuudha. Damma isa guutuu tokko itti dabaltanii kinoo guutuu isaatti dabalatan jechuudha. Qabdan irratti dabalachuu dandeessan waan isin jedhe. Ani ammoo tuyyuu olaayivii kanan jaaladhaayyuu garuu onni afuuraaf tana wayya jechuudha. Ka barbaadan itti fayyadamtanii waan ani isa kana jaaladhuuf sitti dabaladha. Waan qabdan irratti dabalachuu ni dandeessanii. Lamatti dabaltanii mataallee laaffisa jechuudha. Sambooda erga walitti nannayitanii iddoo miksii ta'u kanatti dabalattanii kana qaba. Sambooda nuti iyyisiiste akka kan jenne isinii iyyisiisee miti. Kinoo baay'ee isaa bareeda. Bifallee baay'ee bareeda qaba. Akkuma argitan sirri bareeda jechuudha. Dhugumatti rifeensa keessaniif baay'ee barbaachisaadha. Hin laaffisa, forforii hin balleessa. Kinoo akkuma argitan keessaa baafattanii saniin booda haga barbaadan ofirra tursiisuun guyyaa tokkoyyuu ofirra tursiistan uummata akka rakkoon qabu. Galgala dibattanii bultanii ganama yoo dhiqattan uummata akka rakkoon qabu. Dhugaa rabbi baay'ee isin barbaachisaa. Rifeensa keessan dhugumatti jijjiirama hin argitanii isinii dheeressaa isinii lallaaffisaa isa goggogee addaan bahuu didusan baay'ee itti diriirsa jechuudha. Kanaafuu itti fayyadama. Avokaadoo namootuyyuu rifeensa illee dheeressuuf gahee qaba. Muuziin akkasuma waa hedduutti dabalee akkuma argitan Wata killeen illee akkuma isiniin jedhu iyyuu baay'ee dheeressa.
Taadhaaf gaariidha rifeensa namaatiif. Kanaafuu itti fayyadamaatii ilaalaa isin jedha. Bifattuu baay'ee bareeda. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti kunoo yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa. Akkuma isiniin jedhe jechuudha hagam ofirra tursiisna hagam itti deddeebinee dibanna jettanii koomentii jalatti na gaafachuun keessa waan hin oolleef haga ofirra tursiistan sa'aatii tokko ta'e haga barbaadan ofirra tursiistan uummata akka rakkoon qabu galgala dibattanii akkuma isiniin jedhe ganama yoo argattan rakkoon qabu garuu ammoo iyyuu torbee keessatti yeroo 2 yeroo 3 itti deddeebitanii laaltanii jechuudha bu'aan kan argamu akkasitti itti deddeebitanii